Waa'ee namaa nan naqon. Ati seenee waa'ee namaa maaltu namarra si laalachiiseeti? Akka keeti bultamaa kana maaliif hin taane akka namaan taane? Ati maan taane akka namaa kalaatillee akka namaa. Kophee ganama kaatee sadaa gootee achi keessee fi yeroo inni uffatu kana bira dhaabbattee shittoodha. Yoo inni raanfatu bira dhaqqabdeen itti gaafa gandaa arbaatti himta. Shittoo maal itti goota ganama subii waan reefu naan jechuu jirtu qofa hin himan. Akka warra ammoo nu bira galanii taata. Abi aamusa faana dhiisi. Ati akka isaanii taata. Innis deemeetuma dalagee dhufa malee maali wanni godhu. Ganama waggaa lafaa ka'e waa hunda gargaara. Maal gargaara nageenya gaa. Kopheetti arrarraa jalqabdee kopheetti nama saata. Ani namarratti ilaalladhu garuutu. Yoo akka isaatti hin masa. Wallahi na arrabsa jirta gurra kiyya kanaa naa kan wayii hin sarmaa hima. Dhiifama yoo seera. Ani arrabsita dhiifama naan hin jinsin hin jenne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fune daawwattoota hordoftoota maatii channel yaaddo sabaa dila jirtu nageenyi keessan banaadha. Oromoo keenya bakka jiraattan dhiifama nu abboodha. Viidiyoo gidduu kana fedhinnaa kiyyaan hin seenne silaan fedhinnaa kiyyaan seene waa baay'een dubbadha. Oromoo keenya ta Dubaayitti argamtan hunda keessanuu isiniin jaaladha. Warra Dubaay keessatti roobaan sababii roobaatiin lolaadhaan baay'ee takka rakkataa jirtan arkeetiin jira. Rabbiin danda'atii rakkoo keessaa isinaa baasu. Nama manni irra kufe hunda arkeetiin jira. Dubaay biyya bareedduu xaxawwartuudha. Mana babbareedaa mana jajjabaa keessa yoo galtan inshallah balaa kana jala ni baatanii jedheetiin yaada. Cinqii dhufte kana lolaa kana jala rabbi isinaa baasu. Isinilleen warra keerii dalagu rabbi isinaa taasisu. Warra toltuu dalagu rabbi isinaa taasisu. Daawwattoota hordoftoota keenya waan addaatiin hojjechuu dhufe waan takkaa hin hojjetamin. Mana kutaa sadiin gala kutaa sadii guddaadha. Manni immoo kutaa lama sirriitti nagahaa nama tokkoon bira galche. Namni suni jaarsaa fi jaartiidha. Baay'ee takka wal kabaju wal jaalatu. Haati mana isa sanii hirriba irraa kaateeti daftee ciree qopheessitee sa'aatii kudha takkaatti halkanirra isaa kudha takkaatti kaatee ciree qopheessitee waa hunda qopheessitee kai jetteen suuta sagalee xiqqoodhaan sagalee lallaafaadhaan isin hundinuu kana ta'a dhugaan isiniin jedha sagalee lallaafaadhaan abbaa mana kiyya maqaa isaa dhooftee kan ammoo maqaa isaa dhoomu barbaadu. Intalli kun eessaa jechuun keessatti hin dhoolamu. Intalli kun ammoo ijoolluma Harargeeti. Dhiifa manaaf godhaa garuu ijoollee Harargee keessaa nama akkasitti abbaa manaa jaallatee kabajee ni kabajan garuu akkanaa miti. As bakkee kana ta'anii nyaatu. Saalaan jechuudha mana kiyya callistee morma isii kan ol qabdee ta'e waan isin godhu jirtu. Namicha nyaata afaan keessee fi biraa kaatee kophee namichaa marsa'uu jalqabde. Yaaddoon akka arku jiru hin beektu isin. Ana immoo niitii xiyyeetanaa waan isin hojjetaa jirtu sanillee waan hojjetaa jirtu namichillee waan hojjetaa jiru qubaan qaban kan hundayyuu eeguutti hin jiru. Gaafa isin ammoo gara galtee siree irratti cina ilaalte an akka nama rafuun huursa ciisee tuni abbaa mana kiyyaan na jalaa balleessuuf deemti. Duraanuu karaarra jira. Duraanuu daandii qabate jettee qabxiif keessatti haasa'uu jalqabde. Isiisaan fakkeenyaa godhattee homaan rakkoon jira. Isiin ammaan tana hin jirtu gadi baatee jirti. Kaameraa kiyya dhokoo isiitiin bifa piraankiitiin gaafa isin dhuftee balbala jiruu rukutte kaameraa kiyya hin qabsiisa. Maal jedheetii irratti hojjechuu deema? Saadaan nama badaadhaa. Keessi koo madaadhaa daawwattoota hordoftoota tokko akka nama isinitti himatu. Akka nama isiin nan arginii. Isiin nama akkanaati jedheen hammeenyi isii ibsa. Hammeenya illee badaan qabdu. Namoonni baay'een saadaan baay'een akka nama gaariidha. Nuti nama gaarii duraan hin wallaallee jettan. Aboo micayyoo tana micayyoo nama nagayaati jettan. Mucattiin nama nagayaati. Duraan hin beekne dhiifama nuuf godhi jettan. Giiftii koo ati nama nagaati saada. Dhiifama nuuf godhi jechaa jirtan. Badoomina hin qabaan? Hin qabu. Ani miskiina baay'ee takka nama nagaati. Nama safuu beekon, nama safuu cabsine. Kanaaf har'a saadaa waan akkasii kanaan irratti hojjechuudhaaf deema. Hamma xumura viidiyoo kootti waliin akka turtan abdisiisa. Ofiisiitiin yaa kaameraa ofiisii wanta kan yoo dhaabsiisu taasisu yoo gadhiisu taasisu qaba. Daawwattoota hordoftoota keenyaa kaameraa hin qabsiisu.
Achi saya doyan berdua. Fayisaan se. Mana kan ijoollee bira hin Maaliif? Wayii hojjetu jira. Hojjedhurre maali qo'aan hin balleessu hojjaa jira. Sadaq ijoollee bira deemu. Ijoollee dubbisi ka amma irraa dhuftee miti. Jala dubbiseen lafa lafa. Dubbisi kottu. Daawwattoota hordoftoota koo. Namoonni baay'een saadaan nama nagayaa jira. Saadaan nama qulqulluudha. Yaaddootu badaadha malee yaaddoo gadheedha malee. Maal haasoo jirtu? Dhiisi kan haasootti hin jiran. Maraatti moo fayyaa qabdi fi naasoo eegaltee takka. Bilbilaaliin haasoo jira. Mee bilbilli? Kunooti. Gabbee kan warra keenyatti bilbiluu jiran. Warra keessatti bilbilaan rakkoo qaba. Maaliif mana keetii akka jirtu dubbisiin siin jenni? Gabbee. Hin ba'u gatumaaf hin Xiqqoon gabbaa. dubbisaatii ol deemtanii. Xiqqoon dubbisaatii. Ammas warra keessan dubbista gadi hin baha. Asiin dubbisiisa. Ayyaan nan dubbisiisin biifuun hin dubbisanii. Beena wayii. Ulaa kana dura fagaadha. Beenuu fi beenuu si beeka. Ganda keenya deemtee dhufteeti. Ani dhugaan isin jedhe saadaa jechuun laata. Akkuma ani kanaan dura isin dubbadhe viidiyoo keessatti ani nama miskiina, nama qulqulluu, nama miskiinni kafiyyaa kan jedhu. Saadaa jechuun nama badduu, nama gadhee, mee dhiisa. Intalli biyya jirtu san silaa isin fuudhee baay'ee takkana. Maal haasoo jirtu warra kanyaan dubbitu jiraanoo maalidha? Sama ol deemaa ooltan. Taasiin dhagaa waan asitti jirtu hundaa'u. Kemaarif tokko tokko. Maal dhufaa ooltan? Daawwattoota maarroo jechuun jirta. Maal naan jechuun jirta niin kakadhammaan. Daawwattoota. Na keessa yaa'u jirte kan mana san dhaqee barbee dukkatti mataa keessa laa. Akkana sirraa haasoo jirtu. Warra kanyaan dubbisu jira gabbee jettee. Warra keessan awwal marraa dubbistu gabbee jechuunis dubbii haarii atuunis. Akkana sirraa haasoo jiru. Mana sanii dhagaamti sagaleen kee maal taate? Ijoollee bira dhaqisiin hin jenne? Naashaangullitti rakaa ijoollee bira dhaqechi dhaqe as deema ichi deema oggomee kanaan jirtu. Horiin seeteen. Maal haasoo jirtu? Anas raasoo. Sin raasoo jirtu maal jirta? Ni kakata. Ni kakata. Daawwattoota hordoftoota kan saadaan gadheedha saadaan birroodha isaan. Daawwattoonni dur sibira tattaa. Daawwattoonni dur sibira tattaa. Sibira tattaa ni duraan. Mee duuba maalitti raasoo jira? Maatiin beekaraan biqiltuu daawwattoon beeka mana kanaas wallee mana jinniiti. Mee kaameraa. Mee. Eessa deemte maal barbaadda? Daawwattoota mataan jala barbaada kaa akkas taatee. Maayee mee eessa bikin itti awwaara kun? Daawwattoonni mana kana keessa duraan jiran meeraa bikkubatti awwaalte malee. Ati maal si galche kaameraa? Waan ajaa'ibaati immoo dubbiin tolu. Ilaa amma bikkatti itti awwaaltu naa galuu diite. Annama wajjin haasoo jira. Eenyu wajjin haasoo jirta jebar maaltu si harka jirame? Daawwattoonni mana kana keessa si wajjin jira daawwattoota wajjin jirta bar. Musafaa mataa nagaran galchee. Bilbilaaniin haasoo jira daawwattoota bilbilee. Akkami daawwattoonni namoota akka qofaama daawwattoonni addunyaa kana guutuu bilbila nuuqii akka isaan dubbista. Daawwattoonni guutuun bakka takka jiran. Addunyaa guutuudha. Maal irratti walgahii jira? Maaltu bika takka wal qabe? Namni horii waa'ee addunyaa tana maraa guutuurraa si daawwatan. Saa? Maaltu bika takka wal qabe yoo? Rabbi nuti illee bika sanitti waliin nu haa qabu yenna. Bakka tokko walitti dhufaniiti bakka tokko taa'u jira daawwattoonni. Maa kana inni bika takka ta'aniif sammaan. Amma haasoo nan da'u. Daawwattoota taanaan kaas walumaan kan illee ni dubbisanii Oromootii yaameen illee. Akkaati Oromoon illee Oromoodhaami. Waliin dubbisinaas kan illee. Eegaarra biyya takka wal qabaman. Eegaarra biyya takka wal qabaman. Woomuu wal qabamanii saniin gaafadhaa haalillee. Amma kilmaa biraan faadhu takka ji. Maaliif balleessi maaliin hin badduu ta'e? Faayisitti ni maayee. Yaa Rabbi nun balleessi. Ati baddullee badduu. Yaa Rabbi nun balleessi ni dandeessa haaliqa kayya. Akka namaan taata. Akka namaa akkuma namaatti hin jira gaagara. Gaarii ta'uudhaaf ni tattaafatta. Ni tattaafatta gaarii. Eegaa maaf hin tattaafan? Maaliif maaliif si balleessi maaltu sirraa irratti? Akkuma ollaa keenya kana. Akka ollaa keenya agarteemi. Akka itti ganama morma jalliftee eegu jirtu san. Ammoo maaliif inni ollaa kan eegan? Ati kudha lama wanti ati morma dabsitee akkasitti gara balbalaati waa gatee ibsu. Takka namallee dhaggeeffannee balbalaan illee nama na inni. Bas eegu jirtu. Inni eegu maa kanaan inni eegummaan. Inni sitti fakkaatu jirti kam ta'e waan ifi. Akkanatti yeroo isiin akkana kophee massaatee akkanatti tolchitee miila mirgaatiif ka bitaatiif wal bira akkana keessee isii kophee itti keessu hunda. Ati akkamitti agartaan eegutti hin jiru dhugaadha. Ani ati akkamitti agarra? Yeroo marramu jiru iddoo deemtee amanaa tun jaarsuu fi yaa'u balleessuuf deemti.
Maal tana bakka inni bira galee jiru. Waan jennu waan takka. Yoo namni narra laallate mana namarraa laallate. Inni kaadda. Maafin kaadellaanu. Ishii irraa ni taata buntaatu. Takkaa kopheeti akkasitti nama saatee ni beektaati. Kophee ta'ee takkaa maseenaan hin jenne wanni biraa kasirraa irratti hin jiru. Yoo nammas isiin jee malee ammas ta'u kopheeti jedhu. Kophee ta'e maafin masaaga. Kopheen ta'e natii kalisi masaa. Nadiifa. Ayiwa. Kophee bikkumoonni dhaqanii naddifatanii deebi'anii laakiin garuu yoo wasa harkee ni naddaf. Yoo hin arge hin agarree gaanu. Takkumaatu. Maal agarree waa. Waggaa 8. Waggaa 8 maaliif 18 hin taane agarree gaa maal kafalchiise. Kanina dhoqqee keessan taa'ee. Takkaas maa dhaqee keessan ejjetu hin agarree gaa. Baama nafiitiif kophee masaate waan feete godhuun nan xiqqeessu kun. Kopheeti arrarraa jalqabdee kopheetti nama masaata. Ani namarratti hin laalladhu garuutu. Yoo keessatti hin masaa. Hin masoo isin masaajee maaf hin masaan? Ganama akka hirriba irraa kaateen sa'a 10 ati hirriba jaalatti sa'aatii 2 akkaataan. Kaatee sa'aatii 11. Ciree naa qopheessite kopheetii masaatee koottaatii asi kaayyadha. Yoo naan jette ati nama gaarii. Amma ati waan biraa kutuu dhiisiiti. Waan reefu na amachi jirtuufi naaf himi. Waan reefu naan jechu jirtu qofa hin himanta. Akka warra nu bira galanii taata. Abiyyaamsa faana dhiisi. Ati akka isaanii taata? Akkeenyu. Akka qaalichi gurbaa kanaa ni taataati. Akka gurbaa. Ammaa turru duraan. Ano maaltu jiru? Innis deemeetu dalagee dhufa malee maali wanni godhu. Ganama waggaa lafaa ka'ee waa hunda gargaara. Maal gargaara? Mata bakka seenni nyaata ni goota? Sarara geenye gaa. Sarara geenye. Allah sarara geenye gaa. Yoo ati akka isaa taate ani leen akkasii hin ta'a. Mustafa yoo ati ollaarra laallattanis ollaarra ni laallata. Akkam jechuudha. Akkam jechuudha? Huccuu isii dhiqa. Huccuu isaa dhiqa. Mana haxaawa. Yoo isin mata bakka seentanii mana haxaawa. Huccuu isii dhiqa. Waa hunda godha. Innummaa moo? Innummaan ati gartisan. Ati illeen godhi ani illeen ni godha khalaas. Ifi fikkaaseemi arrarraa eegaltee waa'ee namaa nan naqon. Ati seeneemi waa'ee nama huccuu dhiitee tijaafta ijoollee tuulaa baddachaasu. Ani illeen kophee sii dhiqee qobsii godhu. Tazaa 12 nattuu basiitti. Sumaatu kee silaa sa'aatii 10 Zaate wala takka salaataa fakkaataami. Salaataa fin kaami. Bisuma sanin jaasu godhee siyakan. Garuudha dalagaa irra guddoo si qabataa. Waan osoo hirriinni kan nama jiru callisaniitu bakka waan laqanii soogiddaan zayitiidhaan balleessan barbaadu. Namni takka eega salaate mirqaana qaba. Ni beektaan subii qade salaata. Hirriban qabdu. Eega dhiqattee booda hirribni qabdu. Ati amma akka ishii tanaan taata moo taata? Ati illee akka isaa taanaan ni taata. Ani hojiin irraa khafiifoo ta'u faxara godhu qabee masahu. Hojii garara guddaa si qabatee jira. Ati huccuu guutuu dhiittee duulaa biddachaaste hayyaji. Yoo takka isaa taanaan illeen akka hunda siif hin ta'a. Ati warraarra laalatame garuu waan reefuun tana haasoo jirtu qofa naa ibsi. Saadaan gadee, saadaan badduu, saadaan midiriyaa jettee waamee haasoo jirtu waan itti badduute waan isin balleesse qofa naa eenyu hojii haasoo jirta. Himire. Bira kutti kaasan egaa akka isiitiin taajette bira kutti. Ati illeen akka isaan taanaan ni taa'an jeebarsan kilmaadha. Ani huccuu tana ati huccuu dhiitee maaltu namarra si laalachiiseeti? Akka kati bultamaa kana maaliif hin taane akka namaan taane? Ati maan taane akka namaa kalaatinne akka namaa taane? Abbaa mana isii kabajjee kophee ganama kaatee cadaa gootee achi keessee fi yeroo inni uffatu kana bira dhaabbattee. Amma waa'ee waan haasawatu dhiisiiti. Ati shittoodha. Yoo inni raanfate bula dhaqqabdeen itti goote. Takkaasi godheen beekon. Shittoonni goota dhugaadha. Ammoo sa'aatii san kaatee naan goota. Sa'aatii 12 yeroo hundi ibsan. Kaatee gootee meeshaa. Shittoo nu gaafa gandaa arbaatti deemta. Shittoo maal itti goota ganama subii? Inni sana gaafa dalagaa. Yoo maskiina deemte namni guyyaa jimmataa huccuu jijjiirratee kophee jijjiirratee haxira godhatee sanaa jee deemu qabu. Hoggaa dalagaa irraa dhufe. Shawaarii fi seenee sanaa jee mana fi qayya taa'u. Kizee dalagaa fittoo shaffaata deemta shaffaata maal haxira godhan. Amma intala sana wajjin arrabsu jirtame. Intala kam? Maaluma jechuu keeti maal dubaa eenyu wajjin arrabsu jirtee mireema saba maal taate? An daawwattootaan ittiin bilbilaan xiyyaarratti bilbilee wajjin haasa'u jira. Kalaas dhiifama naa godhe. Waan balleessitee habibi dhiifama maal ati nama gaarii. Michaarlee. Tursi sin jira midhaan kun. Ati nama gaarii na arrabsitee nama gaarii nama wajjin arrabsu jirtu naa miree. Masarabtu hin jiru. Na arrabsu jirtu nama wajjin arrabsu jirtu naa. Wallahi na arrabsu jirtu gurra kiyya kanaa naa kan wayii mi sarmaa hima. Kalaas dhiifama yoo seera. An arrabsitee dhiifama naan hin jinsin hin jenne. Waan balleessitee akhira dhiifama hin fadhon waan nama wajjin amachi jiru san. Abada warra kasanii wajjin nama tuniin beeka warra kasana beeka maal kan amatan. Maali arranta naafete ol fuune? Garuu warra kasan wani namatu barra arranta naafisa naafete ol fuune?
Kala Arra na baratanii? Sorry. Ani sooriin beeku. Namoonni bilbilta san qofatte na baasa. Ati maal fete jiraamati? Wanni na farma. Waan mana amatti qofa naa fi mire? Kalas ni sirraawwattee mika warra ollaa. Sirraa akka mataa kiyyaatti hin deema. Jalleen deebita amma. Aywa maa takkaa jala deemu beeku. Kana mucaa kun beeleetti tonko nyaata kan. Nyaata dhufe nuti alaan dhufneeti. Tamicaatti dhiisi waan isi gaafa qofa naa. Mana namaa deessitee nyaata kan argamte. Akka mana namaa. Kalas kamma dhiifama siin jeen deemu kai. Deemi guddiste maaf hin deemaatu mana kana keessa jira manni faatii doon laalee harkee. Waan ati barbaaddee dhabdee humna itti ilaalu. Ana. Ati daawwattu. Kalas. Ati daawwattu taane ati saadaan badduudha. Kana barbaaddaa mi kun oolaa. Kaameeraa kiyya. Lola. Ati maaliif namatti feeta moo garuu? Maaliif namatti feeta masaanuute masaate moo maal nasi? Nasa waroo yoo ta'e gad. Kalas dhiifamaa siin jenne kalas. Dhiifama. Kun hojjetadhe biraankiin hojjetadhe. Biraankiidha mi? Kuni biraankiin jaamu. Biraankiillee hin dalagin siin jeetiin jira laakiin kun biraankiin jaamu. Miikinaanni ati saadaan badduu maarree jettee daawwattoota timtuu maal si balleesseen? Daawwattootatti miti. Nama tokkotti naasoo jiran. Kan nama tokkotti haasoo itti addunyaa guutuu harkaan kan nama lakkiste. Intala sanatti haasoo jirta ree? Intala san? Intala bata deemtu sankaa. Taphitanii deddeemu? Ndoo kan deddeemtu nama addunyaa guutuu irratti maaliif saadaan baddu jettee kan lakkiste? Hin kobliin mucafaamee nuti kobliin gisee hundaa'u. Wanni saadaan baddu jedhee namni hundinuu si faarsa. Saadaa nama nagayaa miskiintitti nama nagayaa nama akkasii nama akkana yaaddoo si badii qabaa ati. Badiin taatu maqaati bitte. Ati badaadhaa ati gadeedhaan han jira. Akka ati badii hamtuu taatee anis ittiin. Ati maaltu siyaasa? An dhugaan hime qaba. Laa dhugaan himu. Kala amma akkasiin taatamuun taatu. Hin ta'u keessiidha. Amma waliin galee Waliin galle eewwa. Akkamitti biraan keettee waan kana daleessiste. akkasiin taatamuun taatu. Hin ta'uun jekkee si akka mataa kiyya akka saadaatiin deema. Feetu tahi feetu dhiisi. Ani garuutu akka namaa hinuman ta'u akka mataa kiyya qofatiin deema. Yoo ati didde laal wulillee deebi'eetiin viidiyoo mara. Yoo ati didde yoo ati sirrooti jeetiin mara. Maali wanni balleessi? Maali si balleessi? Jallatta jeeti. Maali si balleessi? Akkas taatee ganama taatee ciree sa'aatii 10 takka qopheessitee kophee xiyyeemmassaatee yeroo dalagaa deemu shittoo asiin nagootee yoo naga dhiifte. Akka namaa haree agaruu deemu jechuudha. Anuma kanaa toltee jee daawwattootaaf viidiyoo mara. Yoo ati tolte wulii biraa wulii tolte jeetiin. Bilis tolte jettee gallakkiste waan feete gallakkisi maali si godhe waan takka sin gooneen. Narrabsitee illee gadi illee lakkiftuu takka. Sin arrabsine waan karaa dhiifama nu godhe. Narrabsitee dhiifama si godha. Haadha rayyaan kiyyaa kunoo kaameeraa fuula kee jiroo jira. Daawwattoonni guutuu kanneen itti bilbile achi keessa taa'ee na eegu jira. Dhiifamaa takkaas hin ta'u an dhiifama si godheetiin jira garuu viidiyoo tan abadan gadi lakkisi. Walitti araaramne mi? Waa dhiifamne karaa biiti moo kam dhiifama siif hin godhu. Mana sandaqi jettee na arrabsi jeessa. Maali na arrabsi taree? Daawwattoonni bilbile jiranii. Maali horiin na seete moo daawwattoonni bilbile koo yaatu kan. Nam takka yoo itti bilbilanii katti bilbilan addunyaa guutuu jira. Daawwattoota yoo isiin qajeelte video ajaa'ibaatiin bareessu. Anillee duraanillee qajeeltuudha waan mataa keessaa kan faradaan fadhu. Yoo isiin qajeelte waan isiin hojjettu yeroo isiin kophee massaatee kophee miilan dhageessus video irraa mara yeroo isiin ganama suuta bishaan oowwaa fuuldura kan gootee habiibii hayyii barraa dalagaan ta'e geesse yoo isiin dhageessus. Musa qalbii dhiisi viidiyoo kana gadi lakkiftu malee boollee gadi dhiisi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Gadi lakkiftu ayyee bye bye jechaa.